through that first phase. Bisa jalqaba sanarratti haasawirratti argattanii turtanii hiree gootanii tun quufamu. Quuqamni wanti nama miidhamuun kuni siyaasa sin deeggartanis wal morka keessa darbee wal ajjeesaa irra bakka jiru waan ta'eef haasaameen quufamu garuu daangeessine kunu amma kana dubbanneerra waa'ee kana amma immoo let's take on some other points jedheen as fide. Maalan jedhee sticking point bakka irra darbuuf walitti dhufuu fi waliin nagaadhaan mari'atanii dubbii kana hiikuudhaaf bakka rakkisaa ta'ee bakka tokko naa kaasaa. Lammaffaa immoo solutionin isaa maal ta'a jettanii yaaddu gabaabsitanii natti himaa jedheennaan sticking point irratti almost everybody missed the point. Amma tokko imply gootaniitu almost everybody solution irratti baay'een keessan argattaniitu namoonni tokko solutionii sanas hin tuqne seera immoo tokko gadi lafa kaa'eera sababa qaba kana kan godhuuf seera immoo tokko lafa kaa'een jalqabe maalan jedhee rakkina gaafa lafa keessan sticking point cannot be your opponent or your brother on the other side of the aisle. Namichi amma namni waboo ta'ee PP dha sticking pointiin koo jechuu hin danda'u. Namni PP ta'e immoo waboo dha sticking pointiin koo jechuu hin danda'u yookiin somebody in that organization jechuun hin danda'amu jedheen daangeessee ka'e. Inuma gaafa jalqabnu solkoorraa kaasee hundumtuu keessan irra utaaltanii seera sana caccabsuu keessatti galtani. Maal jechuutti kaatanii isinidhaa jibboo Oromoo qabduu ebaluun kana isin kanadhaa sanadha jettanii achi respoonsii walii laachuutti kaatanii jechuudha. Kuni maal nutti agarsiisa? Amma isiniin blaming gochaa hin jiru. We're just trying to set a pattern of conversation asirratti akka uummataa haasofna. Namuma tokkotu ani siyaasa wajjin representation qaba kan jedhee jira. Isatti sitti meera as keessaa representation kee akka representative sitti na haasofnu asirratti. Because we're looking for deeggartootadha. Siyaasa hubannooma siyaasaa kee dubbattaa jenneerra hundumtuu keessan akkasumatti dubbattani waan ta'eef akka sabaa yoo hogganamaas ta'e sabuma keessaa bahe waan ta'eef akka sabaatti gaafa ilaallu gara marii fi gara waliigalteedhaaf akka hin deemne danqara wanta nutti ta'u tokko isa kanadha. Seera marii eeggachuu dadhabu lammaffaa sticking pointii gaafa goonee ilaallu yeroo hundaa gama sana jira dubbiin. Isaan kana godhanii sana balleessanii kana nutti godhanii kana nutti hidhanii jenne godhanii nu ta'a. Garuu a little bit introspection, little look into internally, what is my contribution for this? Moo callu madanii isaantu naxaxee na qabatee as taa'aa jira gama kootiin jechuudha. So kana hubachuun barbaachisaa waan ta'eef yeroo biraas dhufnee immoo we'll try another pattern. Okay, pattern haaraa yaallee maaliif kana goona experimentii nurratti hojjechaa jirtaa ayyaana yoo jettanii? No. What we are trying to do is asirratti atis waliigallee wanti tokkoon jijjiiramuu turrara. Kun itti fufuu hin danda'u miti. Ijoolleen keenya akkasuma haadholiin keenya amma raajiin agarsiisaa ture kaameraan sun. Just imagine. Solution gaafa we are not looking for some fancy solution. Waa'ee jiraachuu ijoollee keenyaati. Waa'ee jiraachuu uummata keenyaati. Mootummaan otoo jiru, mootummaa maallaqa qabu, mootummaa qamadii oomishee biyya alaatti gurguruudhaaf kaka'aa jiru otoo jiru, rakkina kanarraa kan ka'e namni keenya medisinii argachuu dadhabee, nyaata argachuu dadhabee, sababa walitti bu'umsa kanaan, sababa qawween harka lama irratti jiraachuu kanarraa kan ka'e Oromoon gidduurratti ammam dararamaa, ammam gaagaamaa jira. So rakkina amma kaastan hundumaa isa dhugaas jettanii, isa sobas jettanii gama PPdhaan ka'e, gama woboodhaan ka'e hundumaa baaskeetii tokko keessan kaa'aa ture asirratti. Otoon barreessu baaskeetii guddaa tokko keessa kaa'ee gama sanaan immoo piikcharii raajii bira arge kana akkuma simbooliin kaa'e. Akkuma reprezentaatiivii achirra kaa'e. Piikchariin sun anaaf maal jechuudha? Ijoollee dargaggeessa gidduu kana du'anii amma yoonaa du'aa jiran waggaa 5 kana keessatti. Maatii barumsa ijoollee dhaban, nama beela'aa jiru, nama disconnect ta'ee godinaalee guddinni isaanii duubatti deebi'ee barattoonni isaanii bittinnaa'anii namni isaa barachaan jiraachaan jiraanne lubbuun dhabamaa jiru, haadholiin bo'aa jiran kun hundumtu piikcharii sana reprezentii godhee baaskeetii isa biraa irratti hin kaa'e. Isinifan dhiisa amma.
baalaansii isaa kaasaati rakkinni isin amma yoonaa kaastan kun hundumtu hiree murteeffannaa jedhaa sooshaal kaalcharaal jedhaa ikoonoomikii jedhaa suutee deemee hiikamaa amma hiikamaa ati na duraa deemii anatu taa'aa situ taa'aasa jedhu hundumaa akka sabaatti ilaallee rakkinni kun hundumtu otoon deebi'in maaliif bara hinaafu ijoolleen Oromiyaa akkasitti. Mucaashee dhabdee tokko miti haadha lama miti kumaatamaan haadholiin keenya gaggabanii guddisanii dhungatanii dhalanii guddisanii dhungatanii jalaa gaafa du'ee laga keessa gatamu gaafa akkas du'ee argamu gaddishee boo'ichishee suni rakkinni uummata keenya irra jiru suni siyaasa amma haasofne hundumaa dhibbaan baay'istanii otoo baaskeetii isa biraa keessa geessitanii still isa kanatu anaaf ulfaata. So solutionii bira dhufuun keenya dirqiidha jechuudha. Wanta ulfaatutu achi bira jira. Akka namoota mootummaa deeggaru siyaasa keenya hojjetachuun gara fuulduraatti akka deemu biyyattii deemsisuun Oromoo ceesisuu mootummaa keenya barcuma keenya of jalatti eeguun kana hundumaa gaafa kana wajjin madaalliin sun walitti iyyuu hin dhufu. Warra immoo waboo deeggartanii Oromiyaa bilisoomsuun hiree murteeffannaa uummata Oromoo fiduun self determination social and cultural justice fiduun afaan keenya kana gochuun daangaa keenya eegsisuun kun hundumtu rakkina sanaa wajjin waliin gitu akka uummataatti jechuudha. Kana siyaasaatti waan biraa jechuu dandeessu. So kanadha hubannaan koo kana waan ta'eef isin amma deeqaa lama qofaan isin ilaadha nama 8tu jira asirratti gabaabsitanii waan lama natti himtu. Tokkoffaa gaafii koo amma gaafadhe is it worth it? Do we have to go to solution or not? You know, ariifachiisaadha dubbiin kun ariifachiisaadha moo miti isa jedhu naa deebistu. Lammaffaa immoo sticking point isa jettu ishee silaa callumannee sticking point yookiin bakki rakkisaan isa kamii kan jedhu dhiisne as keessatti amma soolkoon gaafa dubbatu sticking point from waboorraa natti himta kan PP natti himtu. Akka wabootti waboon maal gochuutu irra jira jettee yaaddaa kuni akka hiikamuuf kan mootummaa natti himtu ati kan mootummaa eenyuutu natti hima Awaashtu natti hima. Awaash immoo PP'n kana gochuutu irra kanatu irraafa kanarratti hojjechuutu irra jettee natti himta jechuudhaati. Kan deeggartani kanuma qaama deeggartanii natti himtu malee kan qaama gama sana jiru natti himtanii jechuudha. So self reflection and introspection kan jedhamu ofii kootii otoo ani kana godhe otoo qaamni an deeggaru kana godhe amma tokko gara dubbii kana mariidhaan hiikuutti deemuu ni dandeenya jettanii riippoortii ofii keessanii irratti dubbattu daqiiqaa lama saayinii godhaa paatarnii mana kana eeggatee akka deemuu fi daqiiqaa lama keessatti gabaabsitanii waboon kana irratti hojjechuutti irraa jetta namni waboo deeggaru waa'ee PP naasoftu daqiiqaa keegde solution irratti kana jetta namni PP deeggartu immoo PP'n mootummaan kana gochuutu irraa jettanii ofirratti introspection gootu achi deebineetti dhufnaa yeroo biraa beellama walii qabnee asumatti deebinee immoo yaaduma kanarratti itti fufnee bilcheessinee keessa deemnaa because we have to discuss. Namoonni dhaga'an jiru as keessatti namoota baay'eetu jira jedhee namanaa warri beekus jiru waan ta'eef hubannoo fudhatanii uummatni akkamitti ilaala sababa kana jedhanii so sanuma goonaa amma we're going to set it to 2 minutes per person. Garuu gaafan isin ilaalu akkasumatti baay'ee 2 minutes kun isin dura gabaabbatteedhe 2 minutes manna 3 minutes isini godheera wayyure. Yes, 3 minutes and start. Solko. Ayyee waddaa deebinee dhufnee jira. Rifeensi koo kanuma kooti kan
Sabita musanamiti yaaddeena. Ayyee ayyaana sorry. Dhiifama naa godha hundi keessanuu. Ila yaa jamaa wanti inni namatu du'aa jira. Lubbuu every single day dhibbaatamaan namni du'aa jira. Waraanaan hin jechaa jira. Dhukkubaan immoo akkuma kana namni dhibbaatamaan du'aa jira. Oromiyaa keessatti namni guyyaadhaa guyyaatti kumaatamaan du'aa jira. Akkasitiin waggaa guutuutti fufnaan namni Oromiyaa keessaayyuu dhumuu danda'a jedhee yaadaan. Jechuun waggaa 5 waggaa 6 akkasitti fufnaan guyyaa guyyaatti nama kumaatamaan du'a taanaan namni iyyuu dhumuu danda'a kan jedhutu na yaaddessan akka Oromiyaatti jechaadha. So kanaafi furmaati baay'ee barbaachisa. Baay'ee furmaata barbaanna. Furmaata gadi ta'anii haasa'u furmaata barbaanna. Furmaata irratti jaarsaaf jaartiin abbaan barbaade namni barbaade amareetu furmaata barbaanna. Adda bilisummaa Oromoo maal gochuu qaba? Adda bilisummaa Oromoo qobaatti waan gochuu qabu hin godhu hin qabusi fedhii uummata Oromooti kan inni godhu garuu adda bilisummaa Oromoo marii kana dura uummata wajjiniin ture jabeessee itti fufuun akka carraan araaraa sun huccuu waan Oromoon barbaadu irraa fallaanni tokko hin fuudhamin waan Oromoon barbaadu irraa fallaanni tokko odoo hin fuudhamin karaa itti furmaanni dhufuu danda'u irratti adda bilisummaa Oromoo biyyoota ollaasii addunyaa irraatii namoonni dubbifamuu qaban yoo jiraatanis fakkeenyaaf amma yeroo TPLF Olusegun Obasanjo waan guddaa taphachaa ture. Isa fa'aa wajjiniin adda bilisummaa Oromoo karaa irratti mari'achuu danda'u karaa furmaanni dhufu irratti wanti gochuu qaban yoo jiraate maanguddoonni yeroo sana bakka bu'anii deemanii turanillee warri biyya hambaa jiran yoo waan kana irratti gara kanatti dhufanii Oromiyaadhaaf adda bilisummaa Oromootiif jechaa hin jiran Oromiyaadhaaf haadha bu'aa jirtu kanaaf ijoollee dhumaa jirtu kanaaf furmaata ta'uu danda'a laataa jedheetan yaada. Kan ammoo adda bilisummaa Oromoo yeroo kamittiyyuu kan inni gochaa turee fi kan inni gochuu barbaadudha. Kanaaf ammallee waan gochaa turtaniif waan gochaa jirtan kana ittuma dabalaatii godhaa saba keessaniif jecha garaa bal'adhaatii godhaa jechuun barbaada. Odoo isaan kana godhaniitis kan natti tolu jechaadha. Maaliif bakka namni du'aa jirutti bakka namni busaan fixaa jirtutti qorichi galaan jiru maqaa garaa garaatiin dhorkamaa jira, ijoolleen du'aa jirti, dubartiin ulfaa du'aa jirti. Kanaaf isuma kanadha. Daqiiqaan koollee dhumee jira waan ta'eef tarii raawundiin lammataa yoo naaf kenname itti dabaleetanii dubbadhaa ulfaadha. Gaarii goote sirriitti itti fayyadamte fayyaa ta'e ulfaadhu. Awaash itti fuufi. Galatooma ani waan hin jedhu tokko mariin biyyoolessaa Oromiyaa keessatti too gaggeeffame tola. Mariin biyyoolessaa amma godaa caasaa godaatti too gaggeeffame amma danda'ametti gaarii jedhee namana. Kan biraa caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa too sakattaa'amee sirriittiin jaaladha. Maal jennaan caasaa sana keessa taa'anii namoonni rakkina uuman illee jiraachuu danda'u. Kan mataa isaaniillee kan qopheeffatan jiraachuu danda'u waan ta'eef caasaan naannoo Oromiyaa sirriitti akka sakatta'amu niin gaafadhasi akkas otoo ta'e nan jaaladha ni taas jedhee amana. Kan biraa amma danda'ametti uummanni naannoo beegii qondaalaa naannoo biraas rakkina irra jiran waan ta'eef uummata sanaaf amma danda'ametti karaa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatiin uummanni illee akka gargaaruuf karaan akka banamu mootummaan akka waan kana irratti sirriitti hojjetu miidiyaan illee akka irratti hojjetu akka taasifamu otoo ta'e baay'ee gaariidhaan jira. Kan biraa itti aanee amma danda'ametti naannoon Oromiyaa akka ishiin nagaa taatu akka diinonni keenya ittiin fayyadamneef naannoon Oromiyaa akka ishiin nagaa argattuuf hojiin itti fufiinsa qabu akka hojjetamu naannoo Oromiyaa irra warra jiranii fi warra federaala jiran nan gaafadha. As keessallee warra jirtanis kan akka qabattan nan barbaada. Kan biraa yoo danda'ame galatooma ayyaana baay'ee galatoomi yoo danda'ame torbanitti yeroo tokko sagantaan kun otoo jiraatee waan gaariidha. Kan biraa warri miidiyaa kanarratti wal xureessuudhaan maqaa wal balleessuun wal gadi qabuun maqaa alliyaansii garaagaraa barbaadanii hojjetan maqaa baa'uutiin illee ni jiru. Warra kanarratti ispeeshaalii ijoolleen ciccimoon
mootiin faa ni beeka sooliin kooslee ni beeka mootii ispeeshaalii amma danda'ametti akka dubbiin qabbanaa'ee gara tokkotti dhufamuuf nutis karaa mataa keenyaa akka dandeenye karaa dandeenyu hunda isaa karaa caasaa hundaa ni yaallaa isinis karaa keessan waan tokko haa hojjetamu nageenya akka ta'uuf akka yaaliin kanaan dura jalqabame yaaliin nagaa marii akka itti fufuuf hundumti keenyayyuu karaa keenya hunda wayyuu haa hojjennu jedha. Galatooma guyyaa isaa otoo nu barsiistanii garuu baay'ee gaariidhaan jira otoo itti fufamee jechuudha. Kan biraa kanuma galatooma ayyaana baay'ee galatoomi ilma Oromoo cimaadha Waaqayyo si haa eebbisu itti haa fufu garuu akka addaan hin cinne. Tole galatooma gaafilee ciccimoon fi ifataan kan kaallachuuyyuu murteessoodha. Furmaanni barbaachisaa kan jedhu eeyyan furmaanni yeroo ittiin kennamne hin barbaachisa kan jedhu amantaa qaba. Qaamni isin deeggartanii maal haa godhu kan jedhuuf qaamni nan deeggaru mootummaadha. Mootummaan kun immoo mootummaa nagaati. Maqaan isaatu mootummaa nagaatiin beekama. Maaliif yoo jenne waggaa 20 oliif Itoophiyaa fi Eertiraa walitti bu'anii no peace no war bakka jedhametti mootummaa kana mootummaa jijjiiramaa kana dhaqee nagaa buusee biyyoota kana lamaan walitti araarsee gaafa Afrikaa tokko gochuuf kan deeme kanaaf mootummaa nagaati. Even TPLF yeroo jijjiiramni kun dhufu nu biyya bulchinu malee biyyi kun biyya hin taatu jedhanii dhaqanii of ijaaranii militarii ijaaranii unconstitutional kan ta'e waggaa 3 oliif kana gochaa turaniit jaarsolee ergee dubartii ergee jaarsa ergee abbaa amantaa ergee wanti mootummaan kun hin godhin hin jiru. Didanii dhumarra dhufaniit waraana bananii isas injifannoon erga goola banii booda maqaleedhaa erga marsanii lakki nagaa barbaanna jarri jedhanii dhufnaan okee nagaa jedhanii nagaa kan buuse mootummaa nagaadha. Qaamota biroo wajjinis kana waan gochaa jiruuf kana jabeessee harka isaa nagaaf diriire san akkasumatti itti fufuu qaba. Qaamni nan deeggaru mootummaan jechuu barbaade. Kan biraa kan sila raajiin kaase muummichi ministeeraa kun dhaqee kan Oromiyaa dhiisee Geetaachoo Raddaatti maramaa kaanitti marama kan jedhuuf inni bir mootummaa federaalaa bulcha malee naannoo miti. Shimallis Abdiisaa gaafachuudha kan dhimma Oromiyaatiif. Sabaaf sablammii bulcha sabaaf sablammii hunda walqixa bulchuu qaba ammatee. Kun dirqama. Waa'ee afaan Oromoo hin jiru keejiin hin jiru kan jedhamee sila ka'eefi afaan Oromoo manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti 500 oltu barsiisaa jira. Kanaaf kireeditii guddaan kantiibaa magaalaa Finfinneetiif kennamuu qaba. Keejii kan jedhuuf asuma gullallee odoo fudhattee mana maqaa Jeneraal Taaddasaa Birruutiin baname keejii irraa kaasee haga haayiskuulii kan barsiisan. Kolfee jiru, lammii kuraa jira. Asuma lidataa keessatti illee dhiyoo kan banaman jira. Kun odoo waan hojjetame kun hojjetameera jennee kan biraa odoo dhiisnee gaariidha. Wanti nu barbaachisu olaantummaa yaadaati malee olaantummaa qawweetii miti. Yaada finnee teebilii irra keenye yaada sanirratti marannee yaadni sun hamoo shira keessa haa baanu wal jala garagallee kana xalafee kuffiseen kanatti darba kan jedhu sun haa dhaabbatu kan nu baasu ammas teenyee dubbannee obboloota warra wajjin as keessa teenyee haasaa jiru ijoollee ilmaan tokkooti ijoollee haadha tokkooti ijoollee abbaa tokkooti akkasumattis immoo walii gallee gaaddisa odaa keenya jala teenyee yoo mari'anne dhimma kana hin hiiknaa kan nurraa eeggamu komiitimantii qofaa komiitiidha haa taanu dararaan biyya kanaa itti fufuun qabu haa jennu kan jedhu yaada qabaa kan galatooma. Thank you. I think my turn galatooma guddaa yeroo ni baay'ee gabaabduudha kan inni jedhu ani lamaanuufin my comment is special lamaanuufin yaada kennaa tokko tareetii bal'aan Oromootti akka dhufaa jiru beekuu qabna both sides tareetii guddaa baay'ee kan nama sodaachisu uummata Oromootti akka dhufaa jiru beeknee haala kamiin araarri jalqabame restore gochuu akka danda'u jarreen lamaanuu yaaduu qaban. Professor Mohammed Hassan is very strong person. Isatu gaggeessaa ture manguddoo cimaa. Professor Asaffaa Jaalataa same way jarreen kun ammallee gadi taa'anii miinsiin malli kan mootummaa faana araarri restore ta'uu danda'u irratti they should research for solutions jedheen abdii isaan irraa qabaa because jarreen kun they are very strong persons kana gochuu qabus jedheen amanaa jechuudha. Kana karaa lamaanuu
Waboonis amma uummata keenya tareeti guddaatu jira fuuldura keenya. Huge ammas akkuma malaalaa jirru beelaan du'aan dararamaa jirra. Kana dhaabbannee yeroo itti ilaallu yoo kana ta'uu baate we'll be facing very great challenge fuulli nu mudata. Akka uummataatti kiraayisii hedduutu nu mudata. Diinni keenya kallattii adda addaan nutti ka'aa jirani. Tareeti kana barree kana gochuu qabna. Economic crisis Oromiyaa keessa jiru akka amma haasa'amu kana miti. Inflation Itoophiyaa keessa jiru is very huge of course. Garuu kan Oromiyaa baay'ee ulfaata. Otoo reesoorsii qabnu itti fayyadamaa hin jirru. Laayika ammoo shagarsiiti haasa'uu illee hin danda'u. Sa'aatii kana keessatti diiganii maal godhanii gara Finfinnee ishee daangessuu irratti maybe positive side qabaachuun maal ta'a. Garuu inni ammam kana hojiitti hiikamaa. Shagarsiitii kan ijaaruu danda'u uummata Oromoo qabeenya hin qabu. Kana lama Gadaa special economic zone waggaa 40 plan godhaniiru. That's very great. In my history waggaa 40 karoorsamee Afrikaa keessa jiran yaadu. So waggaa 40tti kan xumuramu projektii guddaa karoorsanii. That was very nice. Warreen kana garuu hojiitti hiikamaayi. Warra kana side by side kan hojjechaa. At the same time nageenya uummata Oromoo because uummatatu ekonomii sanatti fayyadama waan ta'eef uummata dura gochuun baay'ee murteessaa. Wal mormuu abaluutu akkas godhe externalize gochuun kun furmaata ta'uu hin danda'u. The only solution just bring to the table jechuun hin barbaada. Mariitu barbaachisa. Marii qofatu furmaata ta'a. Haasa'uu qofatu furmaata ta'a. Qawween furmaata hin ta'u. Yoo malli dhibeedha kan inni the worst scenaarioodha. Hundi namaa du'uu kan barbaadu hin jiru. Jireenya gaashaa barbaada. Everybody garuu kana gochuuf ani maalan dalaga kan jennu miidiyaa irras warreen jirru warreen kallattii hundaanuu budinni lamarra jiru hundi kana gochuu. Ishee galatoomaa gaaffiin tokkoffaan yaadni kun yaadni araaraa kun barbaachisaadha. Isa jedhamee fi baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee isaa barbaachisaadha. Nuuf galatoomii horii buli jennaa ayyaana. Itti aansuudhaan akka paartii badhaadhinaatti hedduu qophiirra jirra. Qophoofnee kallattii barbaachisaa ta'een gadi taa'ee mootummaanis akka mootummaatti akka deeggaraatti na waan naan jetteef egaa akka mootummaatti nan dhiisaa akkuma deeggaraatti yaada kenna. Mootummaan kallattii hundaan qophaa'ee ijoollee gadi qabee gadi fageenyaan dhaggeeffatee yaada fuudhee yaada jaraallee hojiitti geeddaruudhaaf hojiitti jijjiiruudhaaf qophii gochuun barbaachisaadha. Haala kanaan qophaa'uun dirqamas barbaachisaadhas. Nuti ilmaan abbaa tokkooti. Odaa keenya jalatti walitti qabamnee araaramnee araara buusnee biyya keenya tokko goonee Oromoo ol qabnee Oromoo keenya biyya keenya bulchuun nurraa eegamaa yaada jedhuun qaba. Kanumatti aansinee amma wabii nyaataa hawaasa keenyaa mirkaneessuu irratti hojii guddaatu hojjetamaa jira. Isallee wal faana hojjennaa. Oromoo kanallee iddoo tokkotti walitti qabu kunis kaayyoo keenya yeroo ammaati. Wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti illee beektuu tiraaktara meeqa akka gale jechuudha. Achirratti misooma qonnaa irratti bal'inaan hojjetamaa jira. Kanatu jira. Gama biraatiin immoo Oromoo tokkoomsuu tokko ta'uu keenya tokkummaa keenya ijaaruun baay'ee barbaachisaadha. Asirratti illee ijoollee keenya walitti araaramuun isa tokko jechuudha. Araara buusuun asirratti hedduu hojjechuudhaaf mootummaanis qophii jala muramaa ta'e jechuudha. Qophii hundaa ol irratti murannoo kennee ejjennoo kennee hojjetaa jira. Asirratti hojjechuun dirqamaa jechuudha. Kanarraan kan hafe daqiiqaa hafte keessatti sekendiin hafte keessatti ayyaana si galatoonfachuun barbaada. Baay'ee galatoomii. Eessa nuuf turte atillee badaas kana nama egzaajureessi godhullee hin barbaaddu garuu dirqama haasa'uu waan nurraa barbaachisuu fi nuuf jabaadhu adaraa haaluma kanaan itti nuufuufi ati paartii kamiinuu hin deeggartu abbaa jaarsummaa kanaan akkuma kanaan itti nuufuufi fiixaan nuu baasi kaayyoo keenya gidduu keenya ta'iiti walitti nu araaramsiisi nageenya keenya nuu buusi jechuun barbaada. Haaluma kanaan ijoolleen keenyas warri bosona jirus walitti dhufnee iddoo tokkotti odaa tokko jalatti teenyee dubbii keenya hiikkannee mana keenyatti seenna jechuun barbaada. Galatoomaa horaa bulaa.
Daqiiqaa kiyyan gargaarama. Thank you Ayana. Anillee dubbadheera pointii koo qabatina fuketti moosti gaddeera. I put the solution. Ani way tokkotti namana. And calluma jedhee fault finderii qofaa miti solutionii wal wajjiniin kaa'a. Tuqeera sila irran deebi'a ammas. An akka nama akeeka adda bilisummaa Oromoo kaayyoo abaa'oo wobootti jiru deggeru tokkotti waan an jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo dantaa Oromoof lubbuu isaa kaffalaa jira. Kanaaf baay'ee yaraa wayyaalachuu yaraadhaa jedhan. Akkammatti Oromiyaan jirtu haati boossu silani suuraa isinitti agarsiisee xiqqoodha. Kan itti deemnutu nutti hamaadha. Kan irra jirurra kan itti deemnutu hamaadha. Danqaa kana giddu galeeffatanii dantaan Oromootuun sharafamiin compromise godhanii waan irratti ejjetan compromise godhanii uummanni Oromoo akka araara argatu mooraan Oromoo akka gabbatu akka irratti hojjetan isaanii dhaama. Mooraan Oromoo guddachuun du'a hundumaa caala. Akeeka abaa'oos akeeka abaa'oo boboos caala. Kanaaf isa kana irratti hojjetan kanan dubbachaa ture. Yeroon jaarmaa kanatti kana dhaammadhu gama kiyyaan ofirraa kaasee an guyyaa irraatii kaasee jechuudha. Isaan otuu hin taane akka hoogganaatti deeggartoota jala jirruuti dubbii balleessaa jirra waan ta'eef har'arraa kaasnee mooraa Oromoof tokkummaa Oromoo irratti hojjechuu qabna. Anarraa kaasee Oromummaaf Oromiyaa irratti differensii naman qabu wajjin gattaa'ee Oromoof Oromiyaa durseen dubbadhaa kan jedhu asumarraa ofirraan eegala jechuudha jaarmiyaa qofaatti tun taane. Gama biraatiin nu sila kan obboleessi koo maqaan dha'ee kaase waa'ee Abiy bara waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa qofaaf miti. Itoophiyaa fuufala dhaawaa woboon. Maalni mootummaa federaalaa sadarkaa mootummaa biyyaatti akka biyyattiitti woboon furmaatan ta'u waraanni bilisummaa Oromoo akka Itoophiyaatti miti akka gaanfa Afrikaatti wabiidha. Wabii nagaa gaanfa Afrikaa ji'oopolitikaafu. Kanaaf shimallis levelii shimallis qofatu hin taane ani shimallisiinis tuffachuu qotu hin taane waraanni bilisummaa Oromoo Itoophiyaa fuufala dha waan ta'eef akka sanatti haa ilaallu. Jaallan nu dhaga'anis kana hin hubatu. Hoogganni adda bilisummaa Oromoos waraanni bilisummaa Oromoos nu hubata. Dantaa Oromootuun sharafamiin gattaa'anii mooraa Oromoo cimsanii uummanni Oromoo Oromiyaan dirree siyaasaa ta'uurraa haati Oromoo boo'uurraa akka ooltu irratti hojjetaniin dhaammadha. Ofii kiyyas immoo ga'een irraa eegamu sooshaal miidiyaastis haa ta'u jireenya hawaasummaa kootis haa ta'u Oromoof Oromiyaa dursee irratti hojjedhaan jedhaa kanuman jedhee silas dubbadhee warra solutionii dhaloota solutionii fidu haa ta'an. Let us be the part of the solution. Maaliifi gama fedheenu part of failure keessaa qooda qabna qooda keenyatu xiqqaadha malee yoo xiqqaate afaaniin dubbanneera diina Oromoo irratti horreerra jechuudha. Kanaaf isa kanarraa kaasnee nagaa buusuuf irratti. Ayyee galatooma egaa gara solutioniitti jaarmiyaa abaa'oo boorraa maaltu eegama isa jedhu kaasinaan jettanii ani jaarmiyaa abaa'oo boorraa waan baay'een eega. Inni jalqabaa araaraaf qophii ta'uudha isaaniyyuu qophiidha. Inni kan biraan jaarmiyaa hawaasummaa fi siyaasaa dantaa biyyaa alaa caasaa isaanii bal'inaan diriirfadhaan jedhan. Kan biraan uummata Oromoo deeggartootaa fi miseensota keessaniif firoottan qabsoo keessanii kurfeessaa gurmeessaati humanitarian corridoriin Oromiyaa keessa jiru akka banamu irratti hojjedha. Inni lammaffaan hidhamtooti siyaasaa akka isaanii kamaniif hawaasa keessan qabadhaati gaafadhaa. Afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u uummata keessan qabadhaati gaafadhaa. Karaa nagaati laa warri kun warra qawween barbaanne beeki. Finfinneeni handhuura qaama Oromiyaa akka isheen taatu irratti hojjedhaa hawaasa keessan qabadhaati. Inni kun confidence building measureedha quba qabadhu. Security building measure irratti kan jiru ammallee karaa dippiloomaasiif hawaasummaatiin institutionii ijaarradhuuti. Gaafadhu dhiibbaan akka itti mootummaarra ga'uu danda'u irratti akka nagaan furamu dafee wanti kun booriif nu fayyada. Military operation Oromiyaa keessa jiru akka dhaabbatu. Illegal and immoral command post Oromiyaa keessa nama dararu jiru akka inni dhaabbatu uummataaf miseensota kee jajjabeeffadhu. Inni kan biraani corruption malaamaltummaan deemaa jiru kana cufa akka inni saaxilamuuf irratti hojjedha. Warra miseensa abaa'oon hin jedhe beeki. Uummata jaarratanii akka isaan akkas godhan. Inni kan biraan dhumni isaa peace and justice waan ta'eef isarratti itti qophaa'a. Yoo dandeessan immoo yoo dandeessan
karaa nagaatiin akkuma dura abaawoon qeerroo ijaare sana institution organization movement ijaarradhaa mootummaan kun afaan qawwee callaan otoo hin taane keessa seenanii hojjechuu waan danda'amuuf caasaa mootummaatti harka naqadhaa kara keessaas irratti qabsaa jajjabaadhaa dhuma kana dafaatii nageenya Oromiyaa keessa nageenya waaraa fidaatii nuu buusaa jedheeni warra abaawwaboo kanatti dhaammadhaa qabxii baay'een kaasensiyaa inni kan biraanii ayyaana atillee baay'ee galatoomii ulfaadhu egaa waanuma atu beekterra haasofne beeki kanati wallaalteen jiru kan nuun asitti teenye sitti haasa'uu jirru kun modereeterumaan taate gidduu teesseef malee cufayyuu numa beekta quba qabda bakka rakkoon jirtullee akkuma niwutiraal ta'e waan kana gidduu deeme beektan dhumarra kana sitti dhaammadhu atilleen guguddaa gamana jiruuf guguddaa gama jiru sana yoo akka tasaa walitti dhuftani waanuma nuun asitti dhaammanne kana biraan nuu gahi yoo wal argitaniif jecha gamanaas hayyoota wajjin jechuu kooti fayyaa ta'e. Thank you. Fayyaa ta'e ulfaadhu. Galatoomii hayyuu kiyya reflekshinii otoo hin fixiinii introspekshiniitti galleerraa guyyaa biraatti deebinaa kallattii matinaa kenniteen ittan deema. Ani mootummaa maalan gorsa seeta. Walamantaa daneessi. Fakkeenyaa fi gochoota walamantaa hidhamtoota siyaasaa. Rakkoo duubaan beeku gani. Rakkoo as fees vaaliiwutti kan argaman hidhamtoota otoo hiikee walamantaa gabbisa malee kun rakkoon fidu. Mootummaatirraa fayyadamayyuu jedhee nan gorsa. Karaa darbee iftooma sagantaa egeree Oromiyaa iftoominaanii Oromiyaan kun hin diigamti ka jedhaniiftii fi warra yaaddoo qabaniif konfiidensii biildii gochuu qaba Oromiyaaf. Federaalizimiin kun hin diigama warra jedhaniifis. Kana iftoominaa fi egereen Itoophiyaa irrattis immoo afaan Oromootiin saayikooloojii Oromootti kan dhiyaateetiin bifa dhiyaateetiin hubachiisuu qaba jedhee yaada. Wadaba jenna maal jenna kana iftoominaan faayidaan Oromoo maal jedhee darbee yaa mootummaan jedha. Sababa dhiyyeessiin haala kam keessatti faayidaa Oromoof dursa kenni. Sababa dhiyeessuu dursa lubbuu baraaruu irratti deeggarsa kennuu irratti nageenya eegsisuu irratti haala kamiyyuu keessa bahuu qaba mootummaan jedhee yaada. Darbee hidhannoo mariif yeroo hundumaa caasaa isaa sirriitti qulqulleessuu qaba. Caasaa sagantaa fi waggaa 40 baasuu qofa osoo hin taane humna sana baatu wajjiniin saayikooloojii yeroo wajjiniin deemu humna sana wajjiniin ta'u tarreeffatee galfachuu qaba jedhee namanaa marii waboo wajjiniinis gadi taa'uu qaba. Mootummaa Oromoo bulchu osoo hin taane mootummaa Oromoof buluu ta'ii argamiyaa mootummaa jedheen gorsa. Darbee Oromoo maalan gorsaa anaan dabalatee ati aangootti deebi'i jaarmiyaa jalatti hin kufiyyaa Oromoon jedha. PP jalatti hin kufiin ati aangoo jabaa qabdaa. Waboo jalatti hin kufiin hundinuu miila kee jalatti kufuu qabu malee jara kanarratti aangoo argadhu jechuun barbaada. Oromoon gaafa cimate eenyuun doorsisee uf jalatti galfachuu danda'a. Viktima ideoloojii keessaa bahii yaa Oromoo jechuun barbaada. Namni miidhamee nan shakkee yeroo hundumaa saayikooloojii ititaa qabaachuu qaba. Yeroo hundumaa rifata nan badateennaa nan cabateennaa kana yeroo hundumaa waan nutti odeeffameef rifataadha sabni keenya raafamaadha sabni keenya. Kanaaf dhaabbatee ilaaluu qaba jedheeni haasa'a. Sanaan darbe galataaf kabajansiif qabu guddaadha. Boru abdiin qabaa dammaqnee sagantaatii wal argina jedhee yaada. Galatoomi abbaa biyya. Fayyaa ta'e galatoomii. Okay. Namni hundumtuu dubbateera. Amma wanta sadiitu jira. Sadan kana isin utumaas teessanii isinumarraan fudhadhe waan ta'eef utumaas teessanii isinuma fuuldurattan dubbadhaa. Achi booddee uummata nagaatti dhaabnee walirraa deemna. Garuu immoo beellama walitti qabannee deemutu nurra waan ta'eef callumanni wal jala akka hin deemne. An feesbuukii koo irrattis tiktaakii kana irratti feesbuukiin koo jira deemtan hin argitu. Feesbuukii haaraadha. Feesbuukii irrattis annaawunsmentii nan kaa'e isaarraas kaa'eera. Ruumii tokkos ijoolleen bakka itti taphatanis akkas dhadhaqee ruumiin sa'aatiin bakka itti jiru nan dubbadha waan ta'eef garuu ammuma irratti beellama walii qabnee adeemnu
namoonni dhufuu hin dandeenyees jirtu taanaan namootni nu kan jalqabne hin fitnaa garuu namoota biraas ni gashina roteetii gochuu yaalla garuu at least for the next time warra asirra jirtan arguu waan barbaaduuf cheenjii isaas argaan jira. Isa jalqaba daqiiqaa 5 daqiiqaa 7 haasofne irra isheen dhumaa daqiiqaa 3 haasofne bu'aan wanta lafa bu'utu jira waan ta'eef akka kootti akkasnatti dhaga'ama. Torban har'aa sa'aatii kanarratti sa'aatii 4:30 irratti Eastern Time asitti akka wal agarruun yaada. Wanti jijjiiramee jira taanaan garuu nama maxxansa Facebookii sana irratti. Asittis nan dubbadha. Fayyaataa ulfaadhaa wantoota sadan sanan dubbadha. Isaan margine. Hoomworkii dhaaboota lamaan kana dhaaba deeggaru lamaan kana keessatti waboodhaaf hoomworkiin tokko jira. Kan waloo immoo hoomworkii tokko qabu. Sadiidha. Kan PP irraan jalqaba. Kan PP caasaa sakatta'e. Isa hoomworkiin guddaan kan dhufe nama tokko as keessatti. Caasaa sakatta'e caasaa kana keessatti namoota personal army qabanii waboo fakkeessanii uummata keessatti rakkina uumamni wanti akkasiifaa maqaballeessii waboo irratti mootummaanis akka hin barbaadamne diigamuu fi walloluun kun isaaniif bu'aa warra qabanii warra saamoo keessatti jiranii private corporation kan ta'anii lolan akka jiranii asiifachi dhaabbatanii gama lamaan balleessan waan jiraniif sakatta'e caasaa kee of immoo qopheessi sabni nagaa barbaada isin akka walitti haasoftan barbaada. Gara bal'inaan qophaa haa ta'u mootummaan kan ta'udha kan jedhudha PP'dhaaf waboodhaaf kan jiru caasaa diriirsi caasaa siyaasaa especially biyya alaa irratti diriirsi kanatu barbaachisa maal jechuudha dhaga'uuf as keessa jiru namoonni dhaga'amtiis qabanii namoonni caasaa adda addaa keessas jiran goodas jiru gubbaas jiru jiraachuu ni malu akka nama beeknutti jechuudha garuu. Caasaa sirriitti diriiree amma November 4 irratti zoomiin jira garuu sana caalaa caasaa sirriitti diriiree miidiyaa irratti lafarratti nama qindeessu miitingii godhu uummata wajjin qunnamtii itti gaafatamummaan akka jiraatuuf caasaa akkasii diriirsuutu irra waboon immoo kan waloo immoo kan qabanii they have to open a corridor namni akka gargaaramuuf rakkinni adda addaatu deemaa jira namoonni du'aa jiru dhukkubni jira beelli jira. Kanaaf jecha ceasefire godhanii they have to open a corridor so that the government can be a first-hand involved source akka ta'u international organizationis mootummaanis akka gargaaruu danda'u gara fuulduraattis immoo isaan nagaadhaan mari'achuudhaaf is going to be a good seed ceasefire and open a corridor of help for the people especially people in Wallagga jechuudha. This is their common assignment. Jiru as keessatti warri godhateessanii mootummaa wajjin warri quba wal qabdanii nu dhaggeeffadha akka ijoollee keessanii akka hiriyaas akka ijoollees akka obbolaas isin gaafannaa sagalee uummataa waan ta'eef akka kana dhageessanii assignmentiin keessan open a common corridor help the Oromo people help the Wallagga people that are suffering PP clean your house you have daldaltuu of keessaa qabdu maqaa keessan balleessan mootummaa isin harkaa bibittinneessan waboo jibbisiisuuf jedhanii waan diraamaa adda addaa hojjetan caasaa keessan keessa jiru qulqulleessa waboon immoo caasaa keessan sirriitti diriirsaa kan lafa bu'ee jedhu ebaluunsaa abbaan barbaade erbee fudhatee ka'ee asirratti ba'ee waboon kanadha sanadha jedhee maqaa keessaniin akka daldalu namnis akka burjaajoo akka hin taaneef establish a real political line kan jedhu sadan kana positiveidha jennee yaadna. Akka nu harkaa fudhattanis ni amanna warri gubbaa kana jirtanii galatoomaa fayyaataa as dhuftanii kabajaan mari'attanii yaada keessan as dhiyeessuu keessan hundumtuu keessan immoo 8tu jiraasii 8 keessa nagaa hin barbaanne namni marii hin barbaanne namni duutii Oromoo akka hin dhaabbanne hin barbaanne tokkoyyuu hin jiru kana arguu kootti baay'een gammadaa negeeshinii keessatti iyyuu hin galtanii uncompromised gootanii the real answer is stop the guns. Oromo is not going to kill Oromo anymore. Kanarratti waliigaluu danda'uun keenya tarkaanfii guddaadha. Namoota garuu akka sabaa kanarratti waliigaluu dandeenyeerra dhugumaayyuu immoo waliigallee irratti ejjennee hojjechuudhaa fi cimsaa madeemna torbanarraa walagarraa fayyaataa ulfaadhaa bolaakoo. Baay'ee galatoomii ayyaana yeroo gaarii siif haa ta'u ulfaadha. Baay'ee galatoomii hundumti keessanuu galatoomaa jiraadha. Galatoomii hedduu sin galatoomfadha.
Nageenyirraa horaa bula galatooma. Amiin amiin. Galatooma. Ulfaataa ulfaadhaa. Thank you, bro. Galatoomii ayyuu fayyaa ta'ii nagaan ture. Sin jaalladha. Thank you nagaan ture. Nagaatti. Nu jiraadha. Ishi.